Harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota maatii muhaa Oromoo akkam jirtan nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa madde bakkuma jirtanitti isinaa ga'u jenna daawwattootaa fi hordoftoota keenya oduu keenya ammaaf qabanne kaan isinitti mu'ana muhaa Oromooti ammadhuma sagantaatti nu waliin turan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuu sin dagatinaadha. Qeerroowwan ba'aa Oromiyaa ajjeechaawwan suukanneessa iddoowwan garagaraatti uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru balaaleffatanii uummanni Oromoo tokkummaadhaan nageenya ofii tikfachuu akka qabu simanii jiru. Qeerroowwan ajjeechaan Walloo Gaambeellaa fi kutaawwan Oromiyaa garagaraatti raawwatamaa jiru duula duguuggaa sanyii akka sabaatti Oromoo irratti aggaamame ta'ullee dubbatanii jiru. Ajjeechaawwan kunneen qaamolee mootummaatii fi humnoota isaanii waliin hidhata qabanii raawwatamaa jira. Simanii jiru. Qeerroon kaayyoon ajjeechaa kanneen Oromoo dadhabsiisuu akka ta'e simanii jiru. Qeerroowwan ba'aa Oromiyaa ajjeechaa bakkeewwan garagaraatti uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru gocha gaddisiisaa akka ta'e eeranii jiru. Yeroo lolli kaabaa dhaabbate araarri buuf jira jedhamaa jiru kanatti Oromiyaa keessatti lolli duguuggaa sanyii giddugala godhate adeemsifamuun badii Oromoo irratti xiyyeeffates akka ta'e qeerroon Oromoodhaan dubbatanii jiru. Daa'imman kichuu fi ola deeman karatti hafaa haadhaa fi abbaan ammoo booyaa jiru. Manneen jiraattootaa gubachaa jiran jechuudhaan kan ibsan qeerroowwan kunneen biyya abbaa keenyaa irratti ammoo salphinaan jireenya gadadoo jiraachaa jirra jedhan. Falli rakkoo kanaa ammoo tokkummaadhaan qabsaa'u akka ta'e himanii jiru. Qeerroowwan Oromoo yeroon amma keessa jirru kun nuti Oromoon yeroo akka sabaatti rakkoo hamtuu keessa jirrudha kan jedhan qeerroowwan kunneen Oromoon kaabaa fi kibba ba'aa fi dhiyaa garaagarummaa yaada qabu dhiisee tokkummaadhaan falmachuun barbaachisaa akka ta'ee fi uummanni addunyaas dhiibbaa akka godhus dhaamanii jiru. Qeerroon Oromoodhaa gocha suukanneessaa mootummaan Abiyyi Ahmad nafxanyootaa wajjin ta'uudhaan Oromoota gubbatti raawwachaa jiru kana yeroo ammaan tana akka malee addeeffachuudhaan balaaleffachuu gubbatti argama. Oromoon bakka mara tokkummaadhaan kee gochisa gubbatti raawwatamaa jiru kanas ofirraa qolachuu akka qabuu fi garaagarummaa gidduu isaanii jiru Oromoon marti moggatti dhiisanii tokkummaadhaan gocha sanyii duguuggaa mootummaan gabroonfataan Abiyyi Ahmad Oromoota gubbatti raawwachaa jiru kana ofirraa qolachuu akka qaban ergaa jajjabdus dhaamanii jiru. Qeerroo fi qarreen Oromoodhaa guutuu Oromiyaa keessa yeroo ammaan tana fincila jabas mootummaa Abiyyi Ahmad gubbatti labsuuf akka deemantu himamaa jira. Mootummaan Abiyyi Ahmad Tigraay fi Amaaratti nagaa buusee Oromiyaatti kan ibidda qabsiisuu filate. Ibidda kana Oromoon tokkummaan kee ofirraa dhaamsuu akka qabu qeerroowwan Oromoo ergaa kan dabarsan yeroon kun yeroo akka namaa waan ta'eef Oromoon garaagarummaa gidduu isaa jiru dhiisee tokkummaadhaan kee roorroo isa gubbatti adeemaa jiruu fi ajjechaa jumlaa gubbatti raawwatamaa jiru kana ofirraa qolachuu qaban ergaa qeerroowwan Oromiyaati. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad ergaa karaa miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin dabarsaniin bakkeewwan haleellaan itti raawwatamanitti nagaaf tasgabbii deebisuun hojii isaanii ijoo akka ta'e himanii jiru. Haleellaan humnoota alaa idileedhaa fi seera ala ta'aniin ammoo namoota nagaa irratti raawwatamuu fi waan isaan ittiin jiraatan barbaadeessuun fudhatamaa hin qabu kan jedhan ergaa isaanii kanaan Abiyyi Ahmad ergaan ministeera muummee Abiyyi kun rakkoo nageenya magaalota lixa Itoophiyaa tokko keessatti mul'ate hordofeeti. Mootummaan dhiyeenya kana duula olaantummaa seera kabachiisuu jedhuun naannolee biyyattii garagaraa keessatti operaashinii gaggeessaa akka jirus himee jira. Muummee Abiyyi torbaan darbee gaafiiwwan bakka bu'oota uummatarraa dhiyaateef paarlaamatti dhiyaatanii deebii yeroo deebisanitti nageenya ilaalchisee mootummaan isaanii tarkaanfii akkamii akka fudhachaa jirus ibsanii jiru. Akka muummee Abiyyi Ahmad jaanitti duula olaantummaa seera kabachiisuu gaggeeffame naannoo Oromiyaa keessatti tarkaanfiin fudhatamee jira jedhan Abiyyi Ahmad. Oromiyaa keessatti duula gaggeeffameen miseensonni waraana bilisummaa Oromoo 1,000 caalan ajjeefamanii jiran jedhan Abiyyi Ahmad. Humna nageenyaa fayyadamuun olaantummaa seeraa kabachiisuuf mirgas dirqamas kan qabu mootummaadha kan jedhan muummee Abiyyi qajeeltoo seera mootummaa federaalaa beekuun dirqamas jedhanii jiru.
mootummaan naannoo Amaaraa tarkaanfii seera kabachiisuu fudhadhe jedhuun hidhattoota maqaa fannootiin gurmaa'an yakka raawwatu jedhee shakkee 12,400 ol to'achuu komishinii poolisii naannichaa waabeeffachuudhaan miidiyaan naannichaa gabaasee jira. Shakkamtoota kana to'achuun kan barbaachiseef nageenya fi tasgabbii naannichaa karaa itti fufiinsaan kabachiisuudhaaf yaadame ta'uu qondaaltonni naannichaa Amaaraa Miidiyaa Koorporeeshiniitti himanii jiru. Hoogganaan biiroo nageenya naannoo Amaaraa obbo Dassaaleny waraanni rakkoo namummaa fi mancaatii qabeenya qaqqabsiisuu caalaa seermaleessummaa naannichatti uumame balleessuudhaaf hojii seera kabachiisuutu eegalame jechuudhaan waajjira kominikeeshinii naannichaatti himanii jiru. Finciltoonni TPLF naannicha keessaa erga ba'anii booda seera dhablummaa naannichatti hammaate ittisuudhaaf fi balleessuudhaaf tarkaanfiin seera kabachiisuu eegalamee jira jedhan obbo Dassaaleny. Jiraattonni naannichaa BBC'n dubbise mootummaan naannoo Amaaraa fannoo ari'achaa jira jedhanii kanneen komatanis akka jiran himamee jira. Shakkamtoonni fannoo ofiin jedhan kunneen seeraan ala gurmaa'anii yakkoota ajjeechaa, saamicha, gudeeddiidhaa fi naannicha jeequu irratti hirmaachuun kanneen shakkaman to'atamuu isaanii komishinarri poolisii naannoo Amaaraa Aifa Kuruun mana maree bakka bu'oota ummataatti koree dhaabbii dhimma seeraa haqaa fi dimokiraasiittis himanii jiru jedhanii. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad yaaduma kana wal fakkaatu tibba darbe paarlamaa gubbattis dubbatanii jiru. Ajjeechaa jumlaa naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo aanaa Daawwee Caffeetti raawwatame qaamota nageenyaa mootummaatiin akka ta'e komishinii mirgoota namummaa Itoophiyaa ibse. Komishinichi ibsa dhimma viidiyoo kanarratti baaseenis qorannoo guutuun taasifame itti gaafatamummaan jiraachuun akka mirkanaa'uuf irra deebiidhaan gaafatee jira. Viidiyoon tibba kana miidiyaalee hawaasummaarra qoodamaa jiru kan namoonni uffata siviilii uffatan baay'een konkolaataa irraa erga reebamaa gabboofamanii booda immoo jumlaan rasaasayyoo ajjeefaman agarsiisu qorachuusaa komishinii mirgoota namummaa Itoophiyaa ibsa baaseen himee jira. Qaamoleen nageenya mootummaadhaan namoota gara 30 ta'an kanneen miseensota ABO shaneeti jedhanii konkolaataa fe'iinsaa lamatti ammoo fe'anii geessuudhaan jumlaadhaan akka bokkaatti rasaasa itti tumanii akka ajjeesan odeeffannoo sassaabateen bira gahuu ibsee jira komishinichi. Yeroo humnoonni TPLF naannoo amma ajjeechaan kun itti raawwatame to'achuun booddee gadhiisee gara Tigraay deebi'etti ajjeechaan jumlaa namoota nagaa irratti raawwatamuu ilaalchisuudhaan namoonni miidiyaa hawaasaa irratti qoodaa kan turan ni jiru. BBC'nis dhimmicha mirkaneeffachuudhaaf qondaaltota bulchiinsa godina addaa saba Oromootiif bilbileen himannicha qorachaa jiraachuudhaaf yeroo sanitti ammoo homaa tokkollees akka hin beekne deebii kennanii jiru. Yeroo ammaatti komishinii mirga namummaa Itoophiyaa mootummaa Itoophiyaatiin hundeeffame kanaan alatti dhimma ajjeechaa jumlaa kana ilaalchisuudhaan mootummaan hanga ammaatti ammoo waan tokkollees otoo hin dubbatin jira. Viidiyoo miidiyaa hawaasaa naannoo san irratti ammoo akka mul'atetti humnoonni hidhatan kan gariin isaanii erbee yookaan ammoo uffata gurraacha zamachaa Minilik jechuudhaan mataa isaanii gubbatti maratan kan mul'atanidha hundi isaanii. Komishinii mirgoota namummaa Itoophiyaadha yakki kun gabaasa qorannoo isaa sarbama mirgoota namummaa fi seera namummaa idil addunyaa Itoophiyaa naannolee Amaaraa fi Affaar keessatti raawwataman jedhu jalatti taateewwan ibsaman keessaa tokko akka ta'es ibsee jira. Komishinichi odeeffannoo wayitiisan argadhe jedheen ajjeechaan jumlaa murtii seeraa tokko malee viidiyoo san gubbatti mul'atu gabaasa qorannoo komishinichi bitootessa gaafa 2 bara 2014 baase keessattis dubbatamuu himee jira. Komishiniin kun ammoo gocha naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromootti raawwate kana namoota ragaa ba'anii fi qaamaan bakka taateen kun ammoo itti raawwata deemuudhaan daawwachuudhaan gabaasicha qopheessuus ibsee jira. Ajjeechaa kana kan raawwate finxaaleeyyii Amaaraatii fi humna addaa Amaaraa akka ta'e komishinii mirgoota namummaa Itoophiyaa ibsa baase kana keessatti
Addunyaattis otoo maqaa hin kaasin bira kutee jira. Qaama mootummaa hidhate jechuu malee ammoo gocha kana kan raawwatan fannoo Amaaraatii fi finxaaleeyyii Amaaraa akka ta'an dhugaa jirtu dhoksuudhaan Komishinii Mirgoota Namummaa Itoophiyaa ibsa baase kanaan bira kan darbe. Kanas ammoo mootummaan qindeessuu hin oolle jechuudhaan himamaa jira. Ta'us ammoo Oromoon garee gochaa ajjeechaa jumlaa uummata Oromoo nagaa gubbatti raawwatan kanas ifatti beeka. Mootummaan Abiyyi Ahmadii fi akkasuma kan naannoo Oromiyaa cindhuurinis haga ammaatti waa'ee ajjeechaa kana waan dubbatan tokkollees hin qabani.